dhaabbatee jedhamee jira. Waraanni kun amma akka waraanatti hin jiru. Waraanni suni ammaa fi gara bahaatiin waraanni gahaan yookiin waraanni hagas waraana jedhamu hin jiru jedhamee jira. Gara biraatiin garuu waraanni gara warri Geetaachoo Raddaafaa garasitti deemuudhaanii loltoota isaanii karaa saniin jiranii jajjabeessanii jiru, daawwatanii jiru, jabaadhaa jedhanii ni jiru jedhamee jira. Waraanni amma gara dhiyaatiin waraanni hamaan kan gaggeeffamaa jiru. Gara tokkooni naannoo Gondaritti iyyuu gadi ce'anii naannoo Daarqaayii jedhamutti waraanni akka gaggeeffamaa jirudha. Naannoo sanitti ammaa fi dirooniin gahuu waan hin dandeenye fi diroonii jalaa garasitti deemuudhaanii waraanni naannoo sanitti kan gaggeeffamaa jiru jedhameera. Gama biraatiin kaleessaa gara Suudaaniitiin kan dhufanii jedhanii Humaraa seenan jedhamanii Humaraarraa ol goranii karaa Maayikaadiraatiin adda kutanii bakka lamatti kutanii akka warri kaabaa kuni waan barbaadu hin arganne gochuudhaaf yaadaa jiru jedhamee jira. Kanaan egaa yoo milkaa'eefii jedhee karaa sana iddoo lamatti kutuudhanii achiin booda Humaraa gadi kutanii Gondaris ol kutanii sana booda karaa saniin karaa ofii barbaaddatan saaqqatanii sana keessa bal'isuuf deemaa jiru jedhamee jira. Kuni humna Suudaanaa jedhamu malee Suudaaniin dhugumaa Itoophiyaa rukutaa jiraachuudha ragaa gahaan hin jiru. Garuu yoo goote jettee dubbichi kun baay'ee hammaachaa akka deemudha. Namoonni warri naannoo sana gabaasan akka jedhanitti humna Suudaaniiti jedhanis humni warra Tigraay fi Aagaw naannoo sana ka'uudhaanii tarii tarkaanfii tokko tokko yookiin immoo sochii tokko tokko gochuu ni danda'a. Hundumaaf iyyuu egaa karaan sun ammallee kaaba dhihaa ammallee nagaa waan argate hin fakkaatu. Waraanni ammallee ho'etuma itti adeemaa jira. Warri Eritiriyaas egaa diimeessaa jiru jedhamee jira. Yeroo wayitti Tigraay gallee weerarna amma dabareen kan keenya isaan akkuma warra weeraran jedhanii dhaadachaa jiru jedhameera. Gama biraatiin waraanni kaabaa akka dhaabbatuudhaa fi Tigraayitti kadhannaan guyyaa 3 lallabamee jira. Kana waldaa Ortodoksiitu Tigraay keessatti kan labse. Kana jechuun egaa amma warri amantii ammi tokko waan sochii gochaa jiranitu jira jechuudha. Otoo jennu kun mallattoo gaariidha. Mallattoo araaraaf mallattoo gaariidha. Isaanis amma dhaabbatanii waraanni kun hin barbaachisu, waraanni kun hin baasu jedhanii akkasuma jiddugalaa sagaleen akkasii kun xannoo dhaga'amaa jira. Keessattuyyuu har'aa walgahii gaggeeffame tokko irratti warra Yuunivarsiitii Finfinneetii waraqaa dhiyeessaniitu jiru. Waraqaan dhiyaate sun rileetiivili wanta gaarii dubbate. Duraan dursee rakkoon biyyattii sanaa kan jiru mootummaan jiddugalaa yookiin isteetiin mootummaa otoo hin ta'in mootummaa waliigalaa jechuudha kan jiddugalaa. Inni ofii isaatii nan diigama yookiin nan badaa. Biyyi mootummaan Itoophiyaa jedhamu kun nan badaa jedheeti yaada. Kanaaf yaaddoon isatti waan dhaga'amuu fi warri naannoo jiran yookiin immoo naannoleen humna argachaa gaafa deemanii mootummaa jiddu galeessaa dadhabsiisanii balleessu jedheeti yaadda'a. Mootummaan naannolee immoo mootummaan jiddu galaa yoo humna argate nu balleessuudhaaf deema jedhaniiti kan yaadda'anii jedhanii jiru. Kanaaf wal araarsuunii fi walitti araarsuun barbaachisaadha kana jedhanii. Kuni jiddugalaa keessattuyyuu warra Amaara jedhamanirraa hayyoota tokko tokkorraa dhaga'amuun kunuyyuu waan guddaa tokkodha. Kun kana irratti kan hojjechuunis barbaachisu.
duraan dursee rakkoon biyyattii sanaa kan hundeen isaa achirraa kan inni maddu Abiyyi mataa isaatiin rakkoon kana kan fide Abiyyi mootummaan naannoleen cimanii jennaan naannoleen ofii isaaniitiin mirga gahaa yookiin mirga guutuu argatanii jennaani naan ajajamanii sodaa qabaan waan naan ajajamnee fi ani gatiin dhabaanii aangoon dhabaanii abbaa kana nama naan jedhuun dhabaa jedheeti sana booda hundumaayyuu hacuucu hundumaayyuu of harkatti galfachuu kan inni barbaade. Kanaaf akka barbaadetti duraan dursee kana gochuudhaa fi naannoliirraa amanamtoota isaaf amanamoo nama ta'an isaaf ajajamaa inni fiigi yoo jedheen warra fiigan inni kaa'i inni taa'i inni ciisi yoo jedhee warra ciisan waan akkasii sana barbaade kana keessaa egaa duraan yeroo wayyaanee sana wayyaanee wajjiniinis tokko walitti bu'iinsi sanarratti ture booddarra naannoliin humna asarti gochuu gaafa jalqaban humna godhachuu gaafa jalqaban caffee fakkeenya fi yeroo jalqabaatii fi Geetachoo Asaffaa otoo ittiin mallatteessin pirezidaantiin filatame Lammaa ture. Pirezidaantiin naannoo hundi Geetachoo Asaffaa itti mallatteessee namni kuni pirezidaantii ta'uu ni danda'u jedheedha. Kan Lammaa garuu akkasii miti. Kan Lammaa akkas waan hin ta'iniif yeroo jalqabaatiif addaan bahe waan sun karaa isaan barbaadan sanirraa adda bahe. Adda bahee gaafa jedhu OPDO'n finciltee achiin booda humna godhattee gaafa jettu naannoon Oromiyaa humna godhatee mootummaa federaalaa fuuldura dhaabate. Mootummaa federaalaa jechuun kan warra abbuttiin buluu jechuudha. Abbuttiidha warra buluudha warra abbuttiin bulu wajjin fuuldura dhaabbatee gaafa jedhu achiin booda waan hunduyyuu raafamuu jalqabee sana keessaa Abiyyi culullee waan ta'eef yeroo sanatti cululleen kuni dhaqee harkaa butatee aangoo sana harkaa butatee achiin booda akkasumatti anas buusu jedhee waan yaaduu fi sana booda nama Lammaan yeroo sanitti akkasitti hojjate sun arkitektiin jijjiiramaa suni akka inni badu akka inni miilli isaa yookiin deeggarsi isaa hundi harkaa baduu duuban irratti hojjechaa ture duuban isa duuba Kaadiree wala Shimallis maalii kana hunda isaanii egaa ofii isaatii ijaaree Lammaa yakkisiisee booddarra Lammaa achirraa ari'ee Gadduu achirraa ari'ee achiin booda hundumaayyuu akka inni barbaadutti muudatee achiin booda nugusa ofiin jedhee madda marii barreeffatee biltsiginnaa dhaaba itti dhamaanee maalii jennee dhiiga keenya itti jigsinee takkaa darraa takkaa daddabiititti dhaabbannee gaara maalii Goojjamirra meeqa fiignee tarkaanfannee jedhanii abbaa duulaa fi baacaan bu'anii nutti himaa turan sana isa sana hunda bishaan itti naqee jechuudha akka jechuun gara tokkoon waan nama ajaa'ibus akkamitti yeroo tokkotti sana hunda akka irraanfatanii fi akka waan tokko hin ta'in akka lafuma ol biqilan yookiin samiidhaa gadi dhufanii yookiin darraa yookiin immoo daddabiitillee akka hin turre akka hin deemne sochii hidhannoos akka hin geggeessinii kana hunda irraanfatanii tamma akkuma lafaa ol marganii wayii akkasitti biltsiginnaan kan ijaare. Egaa biltsiginnaan walumaa galatti otoo ijaaraminis dhaaba du'eedha. Otoo ijaaraminis maaliif seenaa himatus hin qabu, hundee himatus hin qabu, faayidaa inni himatus hin qabu. Walumaa galatti waanumti barbaachisummaa isaas maalirraa kaayyoo akkamiiti maaltu barbaachisee maal gochuuf akka hundaa'es hin himu maaliif gita bittaa inni akkas godhes jedhu jiru deebi'ee gita bittaa jala ofumaayyuu waan tureef jechuudha innumtuu gita bittaa waan tureef jechuudha. Egaa kanaani amma rakkoon kan uumame isa kana amma furmaatni argamu malee araarri hin jiru jechuun kuni waan gaariidha. Egaa otoo warri amantaa kuni biyya keessatti kan Abiyyi jala fiigu
hundiyyuu Abiyyi rukutaa malee nagaan argattanii waraana deemtan malee duultan malee jedhanii qeesiin haga waan hin taane waan nageenya hin finne akka lallabaa oolanii kuni gara nageenyatti deebi'anii nageenyi kun bu'ee silaa bu'aa guddaa qaba. Kanaaf amantaanis kan irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Hundumaafiyyuu araarri eenyuyyuu caalaa kanumaan gara oduu itti aanutti deemna. Oolmaa Oromiyaatti deemna. Oolmaa Oromiyaatiin humni bilisummaa Oromoo waraana jabaa gaggeessaa jira. Egaa humni bilisummaa Oromoo amma akka argaa jirrutti waan guddaa gaggeessaa jira. Egaa amma akka dhagaa jirrutti waan addaati kan gaggeeffamaa jiru wanta baay'ee nama waraanichi kuni iddoo garagaraatti kan gaggeeffamaa jiru. Egaa kanarratti isinitti himnaa waraanni kuni tokkoon kan gaggeeffamaa jiru gara Harargee keessatti gaggeeffamaa oole irraa naannoo Harargeetti kan inni gaggeeffamaa oole naannoo Harargeetti kan gaggeeffamaa ooleenii dhiifama egaa yeroo tokko dhiifamaa waraanni kun kan gaggeeffamaa oolee har'a lola hamaatu aanaa Bordoddee magaala Koraa jedhamutti deemaa oolee mootummaan humna guddaa garasitti fe'ee jira jedhu. Egaa mootummaanii taankii tokkoo fi meeshaa akka laawuncharii akka baazuqaa akkasumas diishqaa hedduu garasitti fe'ee jiranii jiru. Kanaanii warra mootummaarraa badii guddaatu ga'ee mootummaa warra mootummaarraa yookiin hidhattoota mootummaarraa badii guddaan akka ga'eedha kan dhageenye. Hedduu miidhamanii jiru. Keessattuyyuu halkan rukutanii har'a galgala kanas rukutanii jiru. Egaa galgala edaa jechuudha gara galgala naannoo akka biyya saniitti sa'aatii tokko sa'a lamaatti waraanni gaggeeffamaa ture. Achirraa waraanni dhaabbate jedhamee jira. Erga waraanni dhaabbateen booda meeshaa waraanaa gurguddaadhanii akka taankii akka baazuqaa fi diishqaa kanaanii itti darbachaa itti dhukaasaa turan jedhamee jira. Sanarratti egaa uummata ijoollee keessan kunuunfadhaa ijoollee keessanii fi dahootaa jedhamee gaafatamaa jira. Iddoo hundumattiyyuu ijoollee keessanii fi dahootaa. Inni guddaan amma waraanni kun haayiluun isaarraa kan inni dubbachaa jiru waraanni dhaabatu jechaa jira. Tarkaanfiin kun cimee itti adeema jechaa jira. Gara tokko warra kaabatiin hin araaramne jechaa jiru. Kan isaanii waraana dhaabanii jiru. Kan keenya waraanni dhaabbatu. Kan isaanii hin gabaafamaa. Iddoo kana gadhiisisne iddoo kana gadhiisisne jedhaniis gabaafamaa. Kan Oromoo garuu tarkaanfii fudhanneen ala akka waan lafa hin qabatinii fi akka homaa hin goone akkas godhanii tuffachuu guddaatu jira. Kun egaa ummata Oromoo tuffachuudha waan biraa miti. Ummata Oromoo tuffachuudha. Silaa akka seeratti otoo jiraate otoo haqni dhugaan jiraate namni balleesse hundi seeratti dhiyaatee nageenyi bu'ee biyyattiin suni wal waraansa otoo hin ta'in nagaan bu'ee nagaadhanii fuulduratti harka wal qabatanii kan deemuun barbaachisu. Garuu warri kun warri ganamaa galgala walitti bu'iinsaa fi waraana hawwu kuni otoo jiraniyyuu otoo namni walitti hin bu'iin yoo bule nagaa waan argatan itti hin fakkaannee fi kanaaf isaanii aga jiranitti nageenyi jiraachuu hin danda'u. Egaa oduu kana wajjiniin achuma Harargee keessaa otoo hin bahin waboonni Cibiraan Elemoo Qilxuu aanaa Mi'eessoo keessa socho'uu lola guyyaa har'aa waraana mootummaa waliin godhee tureen halkan kanaa
addaan dhabee waan ta'eefi boru ganama subii aanaa gubbaa qorichaa waboodhaan waan weeraramuu fi uummanni keenya kanneen daandiitti dhiyaatanii daandii cufuudhaan qeerroo magaala koraa daandii akka cuftan kenteerii dabalatee uummanni keenya waan dandeessaniin waraana keessan bira dhaabbachuudhaan injifannoo uummataa kana akka gonfachiistanii jedhanii jiru. Kana jechuun egaa karaa akka cuftanidha, gargaarsa akka gootanidha uummata keessaniif. Keessattuyyuu halkanii karaa waraanni deemu kana cufuun barbaachisaadha. Karaa kamiiniyyuu mootummaan bilchiginnaa hanga harka kennatutti hanga lakkii nu ga'ee jira, lakkii uummata Oromoo wajjiniin araaramuu qabna hanga jedhanitti uummata Oromoo wajjiniin araaramuu qabna nu ga'ee jira. Waraanni kun hin baasu haga isaan jedhanitti waan kana itti fufuun barbaachisaadha. Waraanni kun itti fufuu qaba. Uummannis gargaaruu qaba. Yoo akkas hin ta'in yoo akkasitti harka kennachiisanii lakkii nu ga'ee jira. Ammaanichi waliin haanu, ammaanichi waliin waraanu, ammaanichi abadan araaramnee tokko taanee nagaa wajjin hin deemna yoo hanga isaan jedhanitti wanti kun dhaabbachuus hin danda'u, nageenyis bu'uu hin danda'u. Sobanii malee booddeerra carraa amma qaban kan amma hunda caala kan carraa isaan qabanii isaan mootummaadha, isaan aangoorra jiru, isaan kan nageenya kanaafillee kadhachuu qabu, nageenya kanaafillee nageenya bu'uu qaba kan jedhan. Hanga humna qabna jedhanii uummata hiyyeessaa, qonnaan bulaa, milishaa, poolisiis haa ta'u, whoever ijoollee hiyyeessaa dhaqanii bosonatti erganii achiin booda dhiyaana rasaasaa gochaa haga deemanii boru ijoolleen isaan gaafatu. Boru ammallee taanaan ammumaayyuu jalqabee yeroo gabaabaa jalqabee uummanni ilmi koo eessa dhaqee eessaa ilmi koo hin du'e moo mardoonatti himaa kana arguutti jiru. Lammaffaa hin argine ganaa arguutti deemaa jiru. Dhiibbaan diinagdee akkam akka ta'e ganaa arguutti deemaa jiru. Dhiibbaan diinagdee maal akka ta'e, maal fidaa akka jiru, walitti bu'iinsi kun maal dhalaa akka jiru, namoonni miidhaan namarraan inni ga'e yoo haati ilmi koo eessa jira, ilma koo naa fidaa gaafa jettu, yoo obboleessi koo eessa jira jedhu, abbaan ilmi koo eessa jira gaafa jechuu jalqabu gaafa sanii maal akka deebisan gadaa isaan ilaallaa. Kuni ganaa uummata keessatti dhaga'amuuf deemaadha. Uummata wajjiniin dhaqee walitti buusee rakkoo hamaa keessa galchuun isaa hin oolu kana. Kana otoo beekanuu ammas waraanni itti hafuufu jedhanii ammallee waraana kanarraa deebisuu fi waraana kanarraa deebi'anii biyyattii tasgabbeessanii gara fuulduraatti deemuu otoo hin ta'in waraanni kan Tigraayis waan araarichi bu'ee dhuguma guututti waan milkaa'uu miti. Egaa kanatu jira. Kanaaf uummanni keenya gargaara isiniin jenna karaa amma jedhame sana cufuudhani. Gama biraatiin mootummaan naannoo Amaaraa keessaa kaasaan naa kaffalamuu qabaa jedhee jira. Egaa beenyaa naa kaffalaa jira. Kanaan alas mootummaan Amaaraa liqaa fakkeessuudhaan amma uummataa fi jedhamaa jira. Uummataa fi nama keessa beeku nama baankii hojjetu nutti hime kana Amaaraa fi liqaa fakkeessuudhaan qarshii miliyoona 300 hanga 700tti hiraafii jiru jedhamee jira. Kun immoo baankiilee fakkeenyaaf baankii bunaa fi Dabub Global jedhamuun akka hojjetamaa jirudha kan ragaan nu ga'e. Egaa kanaanii amma beenyaan naaf haa kaffalamu jedhee jira. Waan nama kofalchiisu yeroo hundumaayyuu dhaga'u duraan dursee waraanatti akka galamu waraanni kun yoo akka ka'uu eenyutu taphata. Otoo itti gaafatamummaan jiraatee otoo namni itti warra kana
gaafatu jiraate namni nama gaafatu jiraate namni seeratti akka dhiyaatu gaafatu jiraate hanga amma Abiyyi dhufee hanga ammaatti biyyattiin suni akka dhiigdu ummanni biyyattii sanii akka dhiigu gahe guddaa kan taphate eliitii Amaaraati. Eenyu caalayyuu waraanni kuni akka bahu ganamaa galgala dibbee kan rukutaa ture isaanii. Oromiyaa keessatti iddoo garagaraatti miseensota isaanii ijaaruudhaanii uummata Oromoo irratti kakaasuudhaanii walitti bu'iinsi sabaa akka uumamu gochuudhaanii kan Oromiyaa guutuu biyyattii guutuu jeeqaa ture warra kanaadha. Dhaqanii otoo karaa nagaatiin fudhachuu danda'anuu lafa namaa qabatanii lafa namaa erga qabataniin booda lafa isaaniitiif jecha Tigroonni gaafa deebi'anii weeraranii naannoo isaanii sana waraana keessa waraana irraa waan gaariin hin jiru waan baay'een barbadaa'uu danda'a wanti baay'een gaafa barbadaa'u amma mootummaa giddugalaa itti gaafatamaa godhan. Itti gaafatamaa godhaniiti amma beenyannuu kaffalamuu qabaa gaafatan. Duraan dursee Affaaris akkasumatti miidhame beenya gaafate hin argine. Tigraay hunda caala miidhame. Tigraay beenyan kaffalamuu qaba akkas taanan. Garuu inni guddaan gaafii kan ta'u beenyan maaliif kaffalamu? Uummanni biyya sanii maaliidhaaf kan inni mootummaa ta'e qabeenyi kan nuuf Oromoo irraa kan kaffalamuuf Amaaraaf maal gatii ta'e? Maal waan godhe? Uummanni Oromoo waan inni sabbata isaarraa hiikkatee sumunii fi shilingii sabbata isaarraa hiikkatee wanta isaanii jibba isaaniitiif yookiin immoo aangoo isaanii tikfachuudhaaf aangoorra turuu fi lafa namaa ristii namaa keenya deebisan jedhanii waraanamanii fi uummanni Oromoo kan inni guduunfate sana hiikee isaaniif kennuuf maalidha inni? Maal waan ta'eefi maal waan eenyutti itti murteesses loojikaalis akkamitti yaadame moo mootummaan kan keenya qabeenyi biyyattii sunis hundi kan keenya wanti isin gibira kaffaltan hunduyyuu kan keenya kanaafi dhimma keessan isinii karaa hojjechuun mana barumsaa hojjechuun fayyaa hojjechuun dhimma keessanii isin akka feetan ta'a isin shaniin wal waraanaa nuti garuu akkas goonaa jechuu isaaniiti. Dhiifama jecha shanee jiruu fi jecha kanatti namannu. Kanaafi akka isaan jedhanitti jenne kana waan ta'eefi walumaa galatti wanta kanarraa dhaabbachuu qabu. Wayi eenyutti mannaadha malee nuti warra aangoorra jiru ergamtoota isaanii waan ta'aniif ergamtoota isaaniirra isaanuman wayya isaanii walitti dubbachuu wayya. Yoo badis yoo toles yoo wala baaranii wala rabsanis jara walitti dubbachuu wayya. Kuni warra afaan keenya beeku garuu warra isaaniif hojjetu waan ta'eefi kuni ergamtuu waan taateef ergamtuu waanuma ergamteef iddee kaan immoo achi deebistee afaan Oromoon kan jedhame afaan Amaaratti hiiktiif kanaafiyyuu ofii isheetiin murteessuu waan hin dandeenyeef isaanii miti kan itti dubbannu uummanni garuu beeka. Uummanni keenya kana beekuu qaba. Uummanni keenya tokko tokkoon wanta kafaltuuf eessa dhaqe maalirra oole kana itti gaafatamummaan jiraachuu qaba eessa oole maalirra oole kan jedhu kana gaafachuu qabda. Siifis biyyaa isaaniifis biyya. Garuu isaanii ofii isaaniitii nutu biyyattii ijaaree nutu hundeedhaa nutu dhaabee nutu utubee isin utubaas maalis ta'uu hin dandeessanii. Yoo akkas ta'e isaan naannuma isaanii utubaa isaanii dhaabbatanii nurraa wanta anarraa waan qabdu yookiin Oromiyaarraa waan tokko hin qabdu jechuun kibbarraa waan tokko hin qabdu jechuun barbaachisaadha. Uummanni kanarratti ammallee mootummichi karaa garaagaraatiin qarshii sassaabuudhaaf deemaa jira. Uummanni kanarratti of eeggannoo guddaa gochuu qaba. Waan tokko kennuu hin qabdan. Keessattuu yoo hojjetaa mootummaarraa egaa humnaan kutaa jiru otoo ittiin himin iyyuu kana yeroo baay'ee karaa ittiin qabsooftani godhachuudhuma qabdu. Karaa ittiin mormattan falmachuu karaa ittiin falmattan godhachuudhuma qabdu. Maal baay'eetu jira. Karaa nagaatiin ittiin qabsaan hedduutu jira. Karaa nagaa ittiin qabsaan kana kan isinii mijatu filattanii wayyaa gurraacha uffachuun wayyaa keelloo uffachuun waan nama dhorkume. Mataa haddachuun
gadda keessaan argisiisuu ta'uu danda'a. Guyyaa tokko murtaa'ee bilbila hin bilbilu jechuun mootummicha hedduu miidhuu danda'a. Yoo suni akkasumatti itti fufee jechuudha. Kanaafi duula akkasii kun jalqabamee itti adeemuu qaba. Egaa kanuma wajjiniin obboleessi keenya Gadaa yookiin Tasfaayee Gabraa fi boqotee jira. Rabbi rahmataa godhuu fi yookiin Rabbi lubbuun isaa jannataan haa ciisu. Tasfaayee Gabraa egaa nama Oromoodhaaf waan guddaa hojjetedha. Nama dhuguma Oromoodhaaf quuqamudha. Oromummaani dhuguma nama galeefidha. Abbaan isaatis Eertiraa ta'ee Bishooftutti erga dhalateen booda rakkoo uummata Oromoo kana hubachuudhaani ani ammaanichi Oromoodha. Oromoof hin qabsaa, Oromoof hin ta'a jedhee egaa bara wayyaanee biyyaa baqatee Keeniyaa, Saawuz Afrikaa akkasumas biyya Neezerlaandi taa'ee jira. Erga siyaasii biyyoota garagaraas deddeemaa ture, asiis Ameerikaa dhufaa ture. Anaanillee walitti dhufeenya yeroo dheeraa qabna. Yoo tarii hanga waggaa 20 akkas wayiitii wal beekna. Yeroo ijoollummaa kootii baay'ees wal beekuu baannu. Erga siyaasii waa'ee burqaa zimmataa kanaa Callisa Burqaa jechuudha. Waa'ee isaa mari'achaa turre akkamitti akka hiikamaa ture namna hiike sana achi akkamitti akka maxxanfamuu fi danda'u akkamitti rabsuu akka dandeenyu wanta baay'ee waan profeshiniinis walitti dhiyaannu fi kan hedduu nama gaddisiisu immoo namni tokko amma iskoolaara tokko barruu Eritiriyaa fi Itoophiyaa wal madaalchiseen hojjedhaa naan jedhee achiin booda Asmaraan deema. Gaafa jedhu isa otoo hin argin hin deebiin jedheeni bilbila isaatii fi adreesii isaa kenneefiin ture. Garuu egaa wanti nuti yaadne hin taane Keeniyaa keessatti yaalamaa jiru. Boqotee egaa kaansariidhaanii kan boqote jedhamee jira. Kuni waan hedduu nama gaddisiisudha. Nama kanaa otoo danda'amee Bishooftutti awwaalli isaa ta'ee baay'ee gaariidha. Maatiin yoo eeyyame sanaan alasii akkuma nama bebbeekamaa hundaatiyyuu isaafis otoo siidaan dhaabatee gaariidha. Wanti tokko maqaa isaatiin otoo mogga'ee gaariidha. Kanumaan gara oduu itti aanutti deemnaa. Geediyoon humnoota alaa fi Tigraay ICC kenninaa jechaa jira. Egaa kun haala dhugaa nutti hin fakkaatu. Waanuma ittiin of jajjabeessanidha. Waan wal dha'u tokko oduu wal dha'u tokko hojjechaa jiru. Oduu wal dha'u jechuun duraan dursee kan Geediyoon jechaa ture. Qorannaan akka geggeeffamu jedhee jira. Qorannaan akka geggeeffamu kaaba Itoophiyaatti badii ga'e sanaanii qorannaan akka geggeeffamu jedhee qorannaan suni akka geggeeffamu kan inni jedhee ergaa warri Tigraay naannoo Amaaraa fi naannoo Affaarii erga weeraranii booda naannoo sanitti badii maal geessisanii kan jedhu sanaa jedha. Egaa kana jechuuni amma Abiyyi ICCtti himatamuudhaa fi keeziin isaa develop ta'aa jira. Keeziin isaa develop waan ta'aa jiru guyyaa eeggata malee Abiyyi dhiyaachuun isaa nool. Amma warri alaatis international human rights expertiin hundaa'ee international human rights expertiin suni qorachaa biyyattiin jidduus jarri qorachaatuma jira. Qorachaa waan jiranii fi isaan qorannoo isaaniitiin adda baasu fuulduratti ammumaan iyyuu Abiyyi qabxii lamaan ni himatamaa. War crime akkasumas crime against humanity qabxii lamaan ni himatama Abiyyi kanaan. Qabxii kana lamaan qofaa hanga waggaa 20tti murtaa'uu ni danda'a mana hidhaatti jechuudha. Kanaaf kanatti deemaa jira. Kana dhufaa jiru fuulduratti Abiyyi qofa otoo hin ta'in warri aangoorra jiranii fi warri militarii keessa jiranis hooggantoonni militariis himannaa kana jalaa hin baani. Himannaan kun jara lamaan hundumaayyuu ni ilaallata. Akkuma
yeroo darbe isinii gabaasnee mootota sagalii oli kan himatamanii mootota sagal qofa otoo hin ta'in warri waraana ajajan naannoo keessattuu naannoo sanitti yookiin immoo sadarkaa federaalatti isaanis himannaa kana jalaa hin bahanii kana egaa isaanis yoo kuni ta'e nutis kana goonaa jechuudhaa fi uummata isaaniifitti fi ofiis jajjabeessuudhaaf jecha kan inni amma warri Tigraay wanta raawwate saniin gaggeessinaa yoo barbaachisaa ta'e ICC yoo nu gaafate hin dhiyeessinaa fi jedhee jira. Sanaan alas warra alaas inni qorannaa lammiilee alaa kana keessatti hirmaatanis jedhee jira. Lammiileen alaa gara Tigraay akka hirmaatin beekamaadha. Namni tokkoyyuu lammiilee alaa dhimma kana keessatti hirmaatan jedhee himannaan dhiyaates hin jiru. Wanti akkas jedhamus hin jiru. Tarii warra Eritiriyaa ta'uu danda'a. Warra Eritiriyaa akkuma kana dura Human Rights kan Itoophiyaas haa ta'u kan United Nations kana dura qoratanii isa sana recommendation ka'anii isarratti hundaa'uudhaanii namoota sana keessatti hirmaatanii himanna jedhanii tarii nama tokko nama lama Eritiriyaa irraa himachuu barbaadu ta'a. Dubbiin amma dubbiin waa lama kan baay'ee wal lolchiisaa jiru iddoo kanatti. Yoo warri alaa qoratee jedhee warri alaa amma ekspertiin kun gaafa qoratee jedhee ekspertiin kun hunda konkuluud godheeti itti gaafatamaa kan inni godhu Abiyyii fi warra jeneraalota gara oliiti. Biraanuu Juullaa fa'aadha tarii Biraanuu Juullaa Baacaa dabalee whatever isaanidha warra achirra jiranii Itaamaajoor ittaanaa Itaamaajoor maali kanaadha. Isaan kanaadha kanaan himatamanii. Kanaafiyyuu loltuun tokko nama ajjeesee loltuun suni nama ajjeesnee sanaa miti kan inni ilaallatu. Maaliif kuni crime against humanityidha. Kanaafi mootii biyyattii tokkoo fi hooggantoota waraanatu gocha kana raawwate gocha kana dhaabsisuu otoo qabanuu otoo hin dhaabsisin hafanii kana kuni raawwate jedhameeti kan raawwatamu. Gama biraatiin garuu mootummaan kan gochuu barbaadu isaan kana dhiiseeti loltuu achitti ajajame ajjeesi jennaan ajjeesee rukuti jennaan rukutee fixe jennaan fixe warra sanaadha kan isaanii himachuu barbaadanii isaanii seeratti dhiyeessine jedhanii waggaa 5 yookiin guyyaa 3 haa ta'u ji'a 3 haa ta'u kunootii seeratti dhiyeessinee jirra jedhanii achiin booda ishiidhan sobanii darbuu barbaadu sun hin ta'uu fi hundumaafiyyuu akka ummataatti beekaas. Gama biraanii Tawaldee Gabra-Maariyaam badee jira jedhamee jira. Egaa Tawaldee Gabra-Maariyaam yeroo baay'ee hin badee rakkoo qabaa. Kana balleessee sana balleessee kan jedhutu jira ture. Amma garuu dubbiin akka malee hammaatee jira. Keessattuyyuu ergaa xiyyaarri Itoophiyaa daandiin qilleensa Itoophiyaa gara Eritiriyaatti Itoophiyaatti meeshaa waraanaa fe'ee jira. Kanaafiyyuu meeshaa waraanaa fe'uuni seeraan itti gaafachiisa jedhamee ergaa keessattuyyuu amma Agwaan kunis dhufee Agwaa kanaanis daandiin qilleensa Itoophiyaa hojii keessaa darbe yookiin hojii keessaa bahee hojii keessaallee bahu miti baay'ee waan dhiibbaa isaa irraan gahaa erga siyaasii walitti bu'iinsi maaneejmentii fi Tawaldee jidduu baay'ee hammaachaa ture. Kanaanii suutuma jedhee miliqee bahee gara biyya Ameerikaa kana dhufuu hin oolle jechaa jiru. Egaa namoonni garaagaraa babbadaa jiru mee qorannee isinitti himnaa fuulduratti. Gama biraatiin Taayyeen icciitii baasee jira. Taayyeen har'aa feesbuukii isaa irratti egaa waan inni kaa'ee waan lama icciitii baasee jira. Icciitiin lamaan inni baase kuni warri aangorra jiru warri Simintoo nagadu warri Jimaa nagadu warri Adwaan Oromoo kuni
qabeenya akka malee to'atanii jiru, qabeenya akka malee kuufatanii jiru. Warri kuni warra abbootii gadaa Karrayyuu ajjeesedha jedhee jira. Egaa kanaanii mootummaan gocha kana akka raawwate ragaa bahee jira. Kanaafi uummata keenya quba qabaadha. Seerri hin jiru, seerri waan hin jirreefi bakki itti gaafannu hin jiru. Gaafa tokko garuu itti gaafatamuun isaanii hin oolu. Gaafa tokko yookiin isaantu du'ee seenaan isaan gaafata, yookiin immoo otoo lubbuun jiranu haqni warra kanaa isaanuma garagaree nyaatee isaanumti bakka isaanii sana mana hidhaatti waan harka isaanii argatu mana hidhaa galanii hundaafiyyuu egaa gaafa wal nyaachisu Rabbi walitti buusu dhugaa namaa akkasitti baasaa dhugaan isaanii bahee jira. Ammaan achi eenyutu kana godhee hin barbaannu, eenyutu kana godhee waan uummanni hin beeka. Beekuu qofti mataa isaatiin gahaadha. Maaliif eenyutu maal akka godhe, eenyutu Oromoo irratti maal akka raawwate. Abbaa gadaa jechuun gaggeessadha. Uummanni gaggeessaa hin qabne uummata badee jechuun ni danda'ama. Uummanni kun akka badu, akka sanyiin isaa duguugamee badu gochuu jechuudha. Hoggansa isaa ajjeesuu jechuuni. Hoggansa isaa kana ajjeesanii namni kana jedheen hin jiru. Namni tarkaanfiin seeratti dhiyaatan jedheen hin jiru. Amma gaafa wal nyaattee jirtu taayyeen icciitii kana baasee abbootii gadaa isinii miti kana ajjeesisee jedheenii jira. Warri kuni abbootii gadaa ajjeesisuu isaanii wanti isaan dubbatan hin jiru. Yookiin immoo nu'ii mitis wanti jedhan hin jiru. Waan kanas hin goone wanti jedhan hin jiru. Kana jechuu dhabuun nu'ii miti jechuu dhabuun mataa isaatiin akka walii galanii fi wantichi sun akka sirrii ta'e kan nutti agarsiisa. Sanaan alas uummata irraa qarshii fuudhaa turanii miliyoona 600 kan isaan fuudhanii kana miliyoona 600 kana uummata irraa qawwee isinii binnaa qarshii fidaa jedhanii uummata Booranaa, uummata Gujiirraa, uummata Harargeerraa, uummata Oromiyaa guutuurraa qarshii walitti qabaniiti achumaan booda nyaatanii achumaan fudhatanii badanii kanas icciitii taayyeen baasee jira. Kanaaf egaa warri kun isaan amma kan isaan laalaa jiranii fi kan isaan itti adeemanii grand corruption jedhaniiti kan isaan itti adeemaa jiranii. Wantichi grand corruption miti kan jara walitti buusaa jiru wanta biraati. Kan jara walitti buusaa jiru Abiyyi Makiaveelii kan asirratti waan dubbisee fi egaa Makiaveeliyaan jireeti tokko ofitti dhiiksee tokko ofirraa dhiibaa tokko ofitti dhiiksee tokko ofirraa dhiibaa sanaan egaa waliin taphataa waliin rukuchiisee achiin booda gaafa isaan walitti wal rukutanii fi akka barbaadan wal godhanii inni taa'ee ilaala itti kolfaa. Kanatti adeemaa jiru hundumaaf iyyuu meemaan akka wal godhan walumaanuu ilaalla. Gara biraatiin Abiyyi Affaaritti pirezidaantoota naannolee walitti qabee fokkoraa jira. Egaa juntaa mo'annee jirra, injifannee jirra. Amma hundi keessaniyyuu karaa hundumaanii duula biraatu nu hafe duula abaa irratti godhamu kana jechuudha. Inni akka inni jedhutti shanee jedha. Duula shaneetu nu hafe duula shanee kana hundumti keessaniyyuu qabsaa'uu qabduu jedhee jira. Kanaanii naannoleedhaaf dirqama kennee jira. Naannoon Sumaalee keessattiyyuu gara dirree dhawaa kanaanii waboon achiin socho'aa jira. Liyyuu haayiliin Sumaalee gara Oromiyaatti ta'ee akka rukutu. Kanaafi daangaa sana irratti nageenya eegsisuu fi bakka barbaachisaa ta'etti Oromiyaa keessa galeellee tarkaanfii akka fudhatu eeyyamni kennameefii jira jedhamee jira. Kanaafi kuni Mustafaatti kennamee jira. Gama biraatiin gara bahaa kanaanii gara Harargee dhiyaa jechuudha. Gara amma isinitti himne kana Bordoddee, gara Meessoo, gara Ciroo kanneen kana kan itti gaafatamummaan kennamee fi Affaariif jedhamee jira. Affaariif itti gaafatamummaan kennamee fi Awwal Arbaa kana hanga barbaade deemee keessa galee akka qulqulleessuu jedhamee jira. Kanaafi gama biraatiin Amaaraa fi dhiyaatu kennamee naannoo Wallaggaatti
galanii poolisii isaanii, milishaa isaanii akka barbaadan galchanii tarkaanfii akka isaan fudhatan gochuudha fi kanaaf egaa naannoliin hundi jechuun ni danda'ama. Oromiyaa irratti akka duulan godhamaa jiru. Oromiyaa irratti duulanii uummata Oromootii fi naannolee walitti buusuudhaaf uummata Oromootii fi naannoo hundumaan Oromoo wal nyaachisanii walitti buusanii achiin booda faayidaa keessaa argachuudhaaf kan isaan deemanii hunda caala dhimma abaa'oo otoo hin ta'in isaan dhimma Oromooti. Dhimma Oromoo walitti Oromoo saba biraa wajjin walitti buusanii jibbisiisanii achiin booda maal fittuu maal taatu jechuudhaaf kan isaan barbaadanii egaa Oromoo mataa gadi cabsuudha wanti isaan barbaadanii. Kanaaf immoo no jechuu qabnaa keessattuyyuu warra naannoo Sumaalee, naannoo Affaar isaan kana wajjin hojii guddaatu nu barbaachisaa. Hojii guddaa biyya alaa kanattis hojjechuu nu barbaachisaa. Maaliif uummata kanaanii nuti nageenya barbaadnaa nuti walitti bu'uu hin qabnu. Namtiin kun boru achirraa kaatee jennaanii nagaan uummanni walitti fayya, uummanni wajjin hin jiraata. Uummata kana walitti bu'uu hin qabu jennee keessattuu uummanni diyaasporaa kanarratti hojjechuu qaba. Taanee godhuun keenya dhumaa koronaanii hammaatee jira. Uummata keenya koronaan ammallee baay'ee hammaachaa jira. Har'aa koronaanii 10,000 galee jira jedhamee jira. Lakkoofsi uummata dhukkubsatee biyyattii kana keessatti uummanni kuni kan ta'e guyyaa 4 keessatti qofaadha. Guyyaa 4 keessatti 10,000 ga'uu jechuun waan baay'ee nama naasisu. Kaleessa qofa nama 4,000tu koronaan irratti argame jedhameera. Isaan keessaa nama 12,000tu teestita yookiin immoo qoratamee isa keessaa nama 4,000tu koronaan irratti argame jedhamee jira. Kanaaf Omicron kan jedhamu kuni baay'ee hamaadha, baay'ee babal'achaa jira. Egaa biyya alaatti akka jedhamaa jirutti Omicron yoo qabe inni dafee babal'ataa malee baay'ee nama miidhuu, baay'ee kan hin miine biyya alaatti hundumtuyyuu amma talaallii fudhateera. Talaallii bira darbeeyyuu buustarii fudhatee jira namni hedduun. Kanaaf biyya alaa kanatti baay'ee hin miidhuudha. Garuu gara biyyaatti tokko talaalliinis hin jiru. Waraana malee nageenyi uummata fayyaa uummataatiif yaaduun hin jiru. Jarri waa'uma waraanaa fi waa'ee dhukaasa isaaniiti kan isaan yaadaa turanii. Kanarraa kan ka'e uummata biyyattii sanaa dagatanii jiru. Uummata biyyattii sanaa gatanii jiru. Kanarraa kan ka'e uummanni hedduun talaallii hin fudhanne. Kanaaf tarii uummata keenya baay'ee miidhuu danda'a. Kanaaf adaraa keessan imaanaa isinitti kennannaa, walitti hiiqinaa, walirraa fagaadhaa deemaa, maaskii bakka hundatti fayyadamaa, bakka namni baay'een jiru hin deeminaa, yeroodhaa fi walga'iis dhaabaa, haala walitti dhufeenya hawaasummaa kana hir'isuun barbaachisaadha. Yoo akkasitti hir'istanii